تربان دبر خنا أكما يسن هندنو بيتن مصيبة قدوتو أمتا خينيتي أرقمي وني هنگا ديوتنا أسي سلالو إيرو أنو ما ورد إساني وجوي الرب سني جيتشو سودان إلمو متين يلي سودان نبيل والله لأنما توكو خطتافي قولي وان كان سريسو دفتتافي قولي هندا إسن أرغيتين جرا جزا ربي سن ياخفل وان كان أرارسوف دامسو دفي بدخنا إبدا فكتا خنا دامسوف وريت التافي قوتان هندي خيسان غلط ربي براك أبدان جزا سن ياخفلو وان إسن قبان قبن سينادو نقاد أبان غرين إسن قبان قبو هاتي تيسا وا إسن قبان قبدو أنمو إسن قبان قبدو يابو يو لغا ربي تاتي أكا أمتت نتي إسن وكالني مي لغمتنا ناهو بدو نتي إسن وكالني يا أبا نما توكو نوفارسا توكو خفسا جنة إسن وكالني يا جولتين يا إلمانكية لمينتون مالتو تدق يا ملمين oromo guutu akkam godhaa jirtan oromo guutu gizeen da'awaa godhu waa jecha kanatti illee fayyadadhu ani haa ta'u ummanni nuti amma irratti yakka dalagaa jiru qalbii isaanii cabsaa jirru ummata kana oromoo qalbii cabsaa jirra warreen ummanni keenya biyya alaa jirtan qilleensarraan hedduu gaddi isinit dhagayamee قدسن خراء الدادات إفسجات رتن هواس خينيا وانو ملمان تكن قرر سنبوسو برباد وان قرين لقين وان لقارب بيوتاتي لقيتت اللين تولي وان أرقت اللين تولي yeroo kanatti yoo lafaa kaanee waa jenne namuma ijoollee ufii ilmaan ufii wajji wal afaan dhaabbate taana jennee irraa rakkanne namoonni ijoolleen teenya muraasni ijoollee hundaami ijoolleen teenya muraasni biyyuma teenya ta'adda qooduun taane tana xarafa qabatanii kutaa nam adda fuudhanii wanni dhiyootana feesbuuka kanarratti deemaa ture waan bareedaadhaa miti ilmaan kiyya yaa ilmaan kiyya wayin isinii dhaamaduma waan hedduu akka nama tokko qalbiina cabse irraa hidu hawaasni lamaan isin wal dorgomsiiftan san ka tokko ol fuutanii tokko qaqqabuu feetan san خانما غريفا ما قال لي داون فدوان يو دوغا ربي فيتن اكي سنجتن سنتي جوون فدوان نين قام فدليدا والله سينان سنر راغل ماولين فدودو مكان دو وان سن دويتن سن امو حواسني لمان اسم بفسنين ديهيستن سون انا تو اسن الربيخ كغاريتي حواس خنا لچودو هدو دوغو غورتني فغاتني ammoo gara boodaa kan hoggallaalu deebi'aa jirtanillee deebi'aa ijoollee teenya deebi'aa waan hin taane wal dorgomsiisaa jirtan waan hin taane irratti wal falmaa jirtan waan wal dorgomsiisuun taane ija bitaa ija mirgaa tam keessaa filattameeti ija bitaa ija mirgaa iji bitaa fi filannoo qabdi iji hawaasa san wal moggaa qabdanii waa haasawaa turtan jettanillee waan feetanillee duuba rabbi isinii haa araaramu yaa ijoolleetiyya rabbi isinillee haa guddisu odoo baalan baasiin qoreen baasinaa yaa ijoolleetiyya dura baalaa baasa namni mukni dura baalaa baasa odoo baalan baasiin qoreen baasinaa odoo baalan baasiin firii dhaluudhaaf yaa ijoolleetiyya wanni taphataniin hedduu jira achi deemaa raaree keessa akkuma dur taphattan sanitti waanuma dur itti taphattan saniin taphadhaa wanni amma taphatuttiin kaatan kun nama ibiddaan taphatu inni kun bareedaami kana bira dabraa isiniin juu barbaada madaa san isinit tuttuqulleen fedhuan ani na ijoolleedhaa miti madallee irra deebi'ee abaluu akkana jee abaluudhaan sanillee nan naqu ijoolleen tun hundi ijoollee tiyya ilmaan kiyya yaa ilmaan kiyya karaa malee deemtanii dhaaphaa isiniin ja'atu
odoo nama jirurrallee haasoytanii wayyaa nama du'ee fuula rabbii jirurraa haasoytan nama seenaa qabu hawaasa kanaaf nama hawaasa kanaaf taarika qabu nama dhumee fuula rabbii jiru khasilaa rahmata rabbi isaanii haa godhu jennu nuti ajandaa godhannee ani akka nama tokkotti wallaahi qalbiin na caba akka nama hawaasa kana jaalatu tokkotti akka nama hawaasa kana wajji jiraatu tokkotti akka nama hawaasa kanarraa dhalatetti deemee waan akkana arguudhaaf abboota silaa faarfamuu qabu ka fuula rabbii jiru nuti immoo tapha godhanne irraa deebi'aa waan san nabiin keenya akka jedhe sallallahu alaihi wasallam laa tasubbu al-amwaata فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا حديث ما تقول كان اسمه ماذا نما دو إن الرب سنا نما دو إن كومتنا نمني دو يخون دروان دلغتي دبري فول ربي ساديمي واتك أجند رنجرو هن كومتنا هن الرب سنا لا تسبوا جبر هن الرب سنا هن كومتنا هن أنانتنا ليسا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أمنكم فول ربي ديمي خيري إسان دلغتني في دلغا سانتي في ربي سانتي ونلتي إساني قدودا دينيو يوجرات يا رب جلسني أرارم يا رب رحمة قدي في جيشون نموت حواسا خناف تتافي تاسيسي هدو قمنا مسلم قفامي خبير اللي جرا طول هذا كومينتين جمو أسديبته إن يرتي أكتات لا لا دوبا أبوني خينيا خقبري جرولين خبجانو برادا بدوبا أني والله كنما تقولتي ندقى يا مدوبا لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء حديث مخانا قفنا دقى فدا نتلي مفتنا دوبا رجاء أبان إلمو اتصداتو قباقيني والله نصدات شفتن دو نموت مراسا نمبيخا نمو نصدات شفتن نمو مراسا دو هواسامي حواسني خينجة كل وان كان رانغا فتمود نما دوين الربسنا خجروا أزاغو تنينون جي نبي صلى الله عليه وسلم نما دوين الربسنا خجروا چنقما جي فرق أبا نمني آليك أبا غوسك أبا أمتك أبا لميك أبا نمني تانا خيسة ديمي مدا دبرتين هادو جارسي مدان هادو تانا أسومتين بلا دبرا حدرا نما توكو خطتافي قولي وان كان سريسو دبتتافي قولي هندا isin argeetin jira jazaa rabbi isin yaa kafalu waan kana araarsuuf dhaamsuudha fi ibidda kana ibidda fokkataa kana dhaamsuuf warri tattaaffii gootan hundi keeysan galata rabbi biraa qabdan jazaa isin yaa kafalu waan isin quban qabne seenaatu dhugaadha abbaan gariin isin quban qabu haati teessa waa isin quban qabdu ani immoo isinin quba qabadu waan gaarii yoo arganiin gammada waan hamtuu yoo arge immoo abboota sanirraa bakka bu'ee nama qalbiin isaa cabxurraa yidu nulleen cabsinaa qalbilee nun cabsinaa hawaasni keenya boolla takka keessa wajji jira qooduma tokko wajji qabaa wanni tokko itti faarfamee tokko itti arrabsamu wanni sababaa waan kanaaf ta'u takkallee nun jirtu dabartanii waan boru tolchuun nama dhibu yaa jara keenya waan umrii amata ar'aammee qallee wanni kuni bakka isinirra waraabdan kana gubbaa taa'u boodallee nama sheeneessu arrabni qarree dhaqen deebi'uu miilli yoo hallayyaa qarree seene ni deebi'a arrabni qarree dhaqen deebi'uu ummanni keenya hoggaaju waan dabrisan wal'aanuu hin dandeessu jechuudha hayyoonni akki ja'an hayyoonni madaan rasaasaanii fayyiti madaan arrabaa hin fayyituu jedhan madaan goraadeen si dhooyte ni fayyita godaan isa qofaa sitti hafa madaan arrabaa immoo fayyitu jaandu abboota keenya madeeysine haadhowwan keenya madeeysine mufachiifne kanaafuu waan bareedaan sehinaa qalbii teessan jalan deeminaa onnee ijoollummaa jalan deeminaa onnee dargaggummaa jalan deeminaa yaaboo yoo dhugaa rabbii taate akka ummatatti nuti isin wakkalanne mee dhugumata naa hubadhu nuti isin wakkalanne yaa abba nama tokko nuuf aarsaa tokko huffisaa jennee isin wakkalanne yaa ijoollee teenya yaa ilmaan kiyya wikilinna akkasii
isiniif kennine joolle waan gaarii yoo hojjetan maasha Allah isinirraa gammannatu kanaafu waan kana nuu sirreessaa dhaabbadha ilmaan kiyya karaan amma dhaabbataa deemtan sunillee bareedaadha akkasuma itti naafufaa bira dabraa waan kana irraanfadhaa waan badesan deebi'aa tolcha waan arrabsitan san faaruun tolcha bakka arrabaasan faaruu haa buufnu bakka abaarsaasan eeyba haa buufnu bakka balaaleffannaa san simannaa haa buufnu bakka jibbannaa san jaalala haa buufnu jaalala nurraa haqa godhata kana asumattin irraa bahaa tabiroo sadaffaan ta amma arra nu eegalte miskiina wallahi miskiina wallahi akki jaan hawaasni keenya waan garaa jiru arrabni hataa jaan qacello na dhaggeeffadhu quraanni akki jiru ummanni keenya akki jiru waan garaa keessa si jiru arrabni hataa jaan jaarsi waan garaa keessa jiru qufaa jaan quraanni akki jiru قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وجه جبني الرب سان الرامل أتاجر جارسي وانقرا خيس جرو قفا آجان مسكينة والله ايه والله نوا جاب يسلي بيه كده قري أنا ادو نين أجائبه ملي أكا إرارة كتني ميرا خيس اللين سيني نادو نوتي أكا أمة إسلامت وان كينيا نبينا وان نلاجتسو نبينا بكرا ورابا نبينا بكرا نبينا أكا تجيران نبينا نما وجه جيران نبينا واتكا ليخوني قراتيتين هاجم ندو ألان دي اتقودن ندو نوتي نوفي عربة أمانتيتو ولن نوفي دي مالي عربا وجه أدت أكا أمة إسلامة ونو تقامنون جرودو أمانتين أمو عربس فرنجس عجمس دنيا تنقوتو نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جي هندي أبليان كينيا إنما المؤمنون إخوة بكا في الهاجرات ربيتو قرآناتو كنجاتو المسلم أخو المسلم جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم هوازن خي يخنا بري يتشبه غدو نمون خينيا هقا مقا عربا بافن مقا عربا هاجين نمارا كونقبو أمو مقا عربا قفامي نبين كينيا صلى الله عليه وسلم عبد الله بافتنا عبد الرحمن بافتنا الرجال مقوتا خنا نونجي نبين أحب الأسماء إلى الله مقان قم ربي تجالتمو مقا خنا نونجي أمنت اللي وجه والقبطة دابير مقا هقا بافنو خنا الرد أبنيت مقا بافن قجل فما نبي خينجا سنرد أبنيت مقا بافن صلى الله عليه وسلم خبروا أمو دنياتنا يولالتي هيوتا دنيا قباجرو نمني مقا هيوتا سني إلمان في بافتدو hayyoota duniyaa irratti beekamaa ta'e tokko yoo waa'u beekumsaan yoo waa'u qabeenyaan yoo waa'u wama fedheenu haa ta'u nama waan tokkoon hawaasa irratti beekame namni maqaa isaa baafata baay'inaan duuba gaafa Ameerikaan Saddaam dha'uu deemu namni keenya biyya tana jiru hundi deeggarsa Saddaam waan qabuuf ijoolleen gaafa san dhalatte hundi maqaan Saddaami duuba miskiina wallaahi ijoolleen gaafa jirjiirama dargiin kufee jirjiiramni biyya tana keessa dhufee ijoolleen teenyata islaamaa ta gaafa san dhalatte hunda isaanii maqaan isaanii dhugaasaa fi warra gaafa sanii wanni qabu aangorraa maqaan isaanii mul'atu badhaasaas tahee dhugaasaas tahee maqaa kana ture hundi ijoolleen gaafa san dhalatte jechuudha. waan yeroo takka keessa argame akkasirra dhaabbatee hawaasni maqaa baasa duniyaa guutuu tukkase nuti maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad kajuu hoggabaaf tasammuu bi ismi nunje nabi sallallahu alaihi wasallam maqaa kiyya baafadhaa nunje do maqaan duniyaa tanarraa namni itti yaamame irra guddaan maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan fedhe jaalatus abbaan fedhe jibbus maqaa sahaabaa yoggaa baafnu
jaalala sahaabaa saniitiif. Maqaa Aishaa fi Khadiijaa gaafatti namtichi balaaleffate. Waltuttuquun gaarii mii beeki baabaa kiyya. Beekaa irra kunne malee seenan hiyyeessan qabduu namtichi jeesuun dubbii jabduu beeki baabaa kiyya. Waa qoqqotuun feenu namni guddaan madaan haadhu. Namni guddaan madaan haadhu. Namni nama ufiin madeessu. Nama ufiin madeessu. Namni gowwaan hin jiru duniyaa tanarra nuti gowwaami. Laakiin waan darree hunda ol fuunee maqaa ittiin goonu jenneet usnee deemna. Maqaa kana yoggaa baafannu nuti araba leellisuufi miti. Araba deeggaruufillee miti. Maqaan kun amantii wajji wal qabatee ummata keenyatti waan dhufeef akkuma ummata biroo tokko akkuma ummata biyya biroo tokko lakkaa'uun barbaachisu hunni beeytanii. Maqaan amantiidhaa nama hunda maqaa amantii kanaa dhaale nu qofaa mitu. Maqaan namni amane hundi wama amaneetti waa amanu maqaan amantii sun isa wajjiin maqaan warra amantii san qabatee isaanitti dhufeetii fi maqaan akkanaa isaan keessaa calaqqisan nutis akkas. Ammoo kana qofallee mi daliilli ragaan nabi sallallahu alaihi wasallam irra caalan maqaadhaa Abdurrahmaan Abdallah nu barsiisee fi maqaa kiyya baafadhaa nuun jee nabi sallallahu alaihi wasallam kunilleen akkuma jirutti tahee jechuudha. Kana ar'allee borullee hin dhiifnu nu maqaa kana baafanna duuba. Maqaa kana baafanna. Namni maqaa kun isaan tahin ummaatii rakkoon hin jiru duuba. Ammoo maqaa kana akkanuma wajjiin nuti. Qaceelloo dhaggeeffadhaa. Akkanuma wajjiin maqaa hawaasni keenya dur baafatu. Galgaloo fi guyyee fi waariyoo fi bultumii fi roobaa fi maqaalee kana hin balaaleffannee beeknu nuti akka nama amantii tokkotti. Qajeelloo dhaggeeffadhaa. Hin balaaleffanne nuti. Maaliif maqaan maqaadha jechuutti beeyna. Waan balaaleffatanillee hin qabu. Namoonni tokko tokko nu keessaa ilaalcha akkasii haa qabullee ni sirreessine maqaan humaan qabuu jenneen duuba. Amma immoo yoggaa namni nama tuttuqu namni abbuma fedhillee haa ta'u yoggaa namni nama tuttuqu waan biroon nama keessa fidadu. Namni amma ayyaana isaatiif wal gahan sun achirratti haasawame koon nama hawaasa keenya keessa ture umrii isaa haga tokko galamsoo ka ture manguddoo teenya sheekkanii fi manguddoo biyya teenyaa wajjin obboleeyyan ta'e ka jiraate. Jechi kun isarraa unuun hin jaamne. Nama ayyaana isaa dhufe osoo hin ta'in isarraa unuun hin jaamne. Irra namni nama san kabaju irra imimmaan booche manguddoon teenya gaafa dokumeentarii takka dalagan manguddoon carcar galamsoo fi imimmaan booche hogga isa maqaa dhawan dubbatuu dadhabdee booche Taaddasaa Birruu gaafa maqaa dhawan. Yoo jaalalallee taate namni nurra jaalatullee inni jiranatti hin fakkaatu ta'a akka jaa. Kanaafuu wanni nama tuqu takka ummata bal'aa kana islaama bal'aa Oromiyaa keessa jiru. Islaama bal'aa kana qalbii isaa cabsuuf tattaaffii godhuun karaan ta'e karaa malee ta'e dogoggoraan ta'e beekaan ta'e bareedaa mitii jenna nuti har'a afaanuma kana hin haasawa. Bareedaa miti sirraa'uu qabaa. Namni arraba isaa eeggachuu qabaa. Akkana jennaan. Maqaa arabaa baafachuudhaaf takkaa biyya teenyaaf qabsaa'uudhaan hin dhoorkine maqaa arabaa baafachuun. Islaamummaa qabaachuun islaama tahuun hawaasa keenyaaf qabsaa'uu waa takkaan hin dhoorkine. Nama jiru hundaa ol nama waa himatu hundaa ol falmuu dandeenya kana duuba. Dhugaa jirtuutu tanallee beeku. Nama maqaa Muhammad Abdulkariim Sheekh Bakrii Safaloo Sheekh Bakrii Sheekha Ubar maqaa arabaa bira dabree Sheekha Ubeek Bakrii bira dabree Sheekh Muhammad Rashaad monguddoota Baalee tokko tokko lakkaayu hunda isaanii monguddoota Jimmaa miskiina wallaahi. Jarri kun maqaa islaamaa qabaachuun
ummata saatiif qabsaa'u mee abbummaan fedhe seenaa tana keessatti nama maqaa muslimaa qabu kanaatu irra hawaasummaa ummata kanaatiif qabsoo ummata kanaatiif irra abbaadhamoo eenyu hajaan wal dorgomsiisullee hin feenu nuti yoo dhugaa feetan kanallee wal dorgomsiisuu hin feenu booda ammas yaa'ii biroo keesseentan wal dorgomsiisuu hin feenu ammoo namuu gahee qabaa qooda qabaa wanni namni beekuu qabu maqaa arabaa san qabaatuun biyya teenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf dhimmurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf falmurraa nun sakaalle kana namaa wajji waliif falmuun feenu akkana beekuu qaba namni hin beekne yoo jiraate namni odoo beekuu waliin laaqu yoo jiraate dhiisuu qaba waan akkanaatu kuni akkanatti ilaalamuu qabaatu wal tuttuquun hiikaan qabu faayidallee hin qabu arraba ufii eeguun bareedaadha waa hundaafuu gaariidha haasawni gaafa tokko waa garii beekaate irraa of qusadhe khilleen dhagatti horiite jan dhaga dhoyna jettee khilleen dhagatti horiite jan ormi keenya waggaa dubbii kanarraa bayite gaafa duraa san gaaf